Ayyaantu Oromiyaa harkaan qabadhaa baaba. Na jala achiin fagaatiin konkolaataan nama rukuta. Deemaa kan na cina. Ayiwa kana kun wala. Ya baba. Hah? Jabai fadda. Jabai fadda ayyaantu. Daawwattoota hordoftoota keenyaa amma iddoo qurxummii nu geessitu malee jedhanii asiin fidee as boodaanis kunoo iddoo wanti isaan taphataa jiranis kunoo akkanatti qilleensarra bararuu jiranii anillee walumaanii yaabee hiriyaa koo tokkottiin kanneen araba inni isaatu viidiyoo na waraa jira akkanatti taphachaa jiranii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela keenyaa jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya karoonni irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haqa qabdu isin jenna. Ijoollee babbareechee waan biraaf fakkeessee rayyaanis babbareechee kunoo kana fakkaatee rifeensa cirachuu idee malee Oromiyaas tana fakkeessee kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa gadi baanee xaxxabachiisee hadiiqaa iddoo bashannanaa xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan afeerraa keenyaa isiniin jenna. Bye bye. Ijoollee na jala deemaa ijoollee harkana qabadhaa. Fattaasin yalla na deema. Ba, Rayyan. Daawwattoota hordoftoota keenya ijoolleen baay'ee takka taphachuu jaalatti. Ijoolleen mana keessa taa'uu hin jaalattu. Akkuma keenya ka gaafa ijoollummaa yoo iddoo tokko taa'an hin jaalannu. Waa baay'ee deebinee guyyaa kana waliin balleessaa oolla. Isaanillee akkasumatti baay'ee takka jaalatanii gadi banii taphachuu keessattuu kan nuti silaa biyya teenyatti taphnee isaan carraa bareedaa qaban akkuma beekamu. Nuti gaafa akka isaanii kana bishaan fa'aa keessa oolla daddaalachuu nu jiraachaa turre. Maashaallah isaan carraa bareedaa qabu. Mata macina. Yani ini sinjira. Rayu. Chop. Ayah tu suta. Ayah. Yeay. Asal masih terang lagi. Biasar. Al-Yamin. Al-Yamin hina. Ayo Al-Yamin. Ye. Yang kita ke. Dia bisa. Dia bisa. Aku nanti kasih singkat. Ayo. Yo. Ayo. Jawara. Ayo. Ya syatura. Kelas. Daawwattoota hordoftoota keenya rayyaan achirra gubbaa bahee teessoo mukayyoolee nyaata nyaattu akka isaan kufneef akka namatti hojjetanii achirratti ol bahee gadi buudite baay'ee takkatti tole. Daawwattoota hordoftoota keenya akkanatti kunoo ijoollee baay'ee kun gammachiisaa jirra.
Kana waan ta'eef kunoo nyaatallee fideetiin jira. Nyaata fidanii jirani. Amma nyaata nyaachuudhaaf deemna. Kunoo Rayyaan qaataa harka keessa kaa'uu jalqabe. Ayyaantu akkasii daawwattoota hordoftoota keenyaa hamma nyaata nyaannee nyaata erga nyaanneen boodatti bakka iddoo isaan itti taphataniin geessaa. Fit. Hata garayyuu baaba. Hata. Daawwattoota hordoftoota keenya kunoo akkanatti daareessinee lafa keenya akkana goone ayyaantuun akkana goote Oromiyaan kun ammaa utti jirti. Abbaa kan mana baqaamoon geessee munaasisee ammaa laaluun kadeen akeekaa laalta gonnuuf deemna. Waan nuti eegaa. فين تشتغل الحين؟ أنا حقيقة. تشتري حديقة؟ تشتري تدخلوا حديقة؟ وبعدين؟ بعدين نأتي البيت. يلا. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa sana'aan iddoo magaalaa nuti keessa jirus kana fakkaata. Hin bareeddu nutti fakkaata. Iddoo kana ayyaantuun waggaa 2 dura dhuftee turte. Hin irraanfanne hamma irratti hin irraanfanne. Yoo nyaata nyaannee xumurree harka dhiqannee achirraa gadi baanu bakka qurxummii sanaa nageessitu malee hin deemu jette ayyaantuun. Silaalaa baangeessu deema bakka isaan taphatanii. Bakka qurxummii bakka ani kana dura waggaa 2 dura isaanii hin irraanfanne mucattiin tun maashaallah. Achi nu geessi qurxummii salaaluu qabnaa jette. Ijoolleen kaakoo beekamu kun Rayyaa silaa wal laqqabee ilaalu irraan fagoodha. Ijoolleen waanuma sammuu isii kana hawwatu jaalatti. Kun ammoo waan akkanaa tana baay'ee akka jaalatti. Harkaan qabu barbaadan isaanii wanti qurxummiin ammoo qaruuraa keessa jirti. Bishaan keessa achi keessa fiigu jirti. Ijoollummaan tun baay'ee akka bareeddii baay'ee gaariidha. Scott! Kunoo amma bakki isaan taphatan gubbaa baasee kun maanni dooniidha moo kun waan isaan beekoni doonii gubbaa baasee doonii irratti kanatti kunoo taalu jiranii baay'ee takka lululaa jira qaa'ee sagaleen isaanii raayin cufee sagaleen achi naannoo sunii qophaa'ee ta'a irratti isinii faasee daawwattoota hordoftoota keenya taphatu jiranii wacu jiran silaaniin sagalee isaanii gadhiise baay'ee takka wacu jiranii. Ayyaantu Oromiyaan wajjin wajjanii taphan yeroo taphni baay'ee takkatti tole ijoolleen akkamii wajji maashaallah hedduu tokko namatti tola. Iddoon isaa kun kana kakkaraati daawwattoota hordoftoota keenyaa guddisni ijoollee akkuma itti fufetti jira. Namoonni ijoollee harkattan ijoollee rabbii isiniif kenne keessattuu biyya kanatti ijoolleen akka nama mana hidhaa jiru jirti. Gadi baasanii namni keenya kun hin taphachiisu gadi baasaa ijoollee keessa taphachiisaadha. Qilleensi isaan fudhatan kun baay'ee bareedaadhaa fi Rayyaan kunoo achi gubbaa ol ba'ee taphachuudhaaf deema. Garuu kun makiinaan kun ni fiiga. Inni achiran ta'u yeroo kun motora kaasuudhaaf kaane dafeetiin Rayyaan irraa hin fuudha. Amma osuma motora hin kaafne inni irra taa'aa jira malee inni achiran taa'u ni darbiti. Anaatiitu waliin waraansillee hidhatee isattis qubatti waraansillee hidhee inni hidhatee kun akkuma argaa jirtan ani achi jiru sanii ka gurraacha kana kun ani gurraacha kun ka shamizii gurraacha sanii kun Rayyaan jalatti argaa jirtanii. Akkasitti Rayyaanis taphachiisuudhaaf hin deema yoo inni boohees ka yoo dhiisees hin beekne ni laalla. Kun Rayyaan iyyuu jalqabe sagalee isaa irraa cufe malee Rayyaan baay'ee takka iyyee sagalee ijoollee yoo hiite warri YouTube operaay namarra godhanii imeela YouTube wati qabdu sanuu sirrii dhaamsanii saniifin sagalee isaa keessaa hin baase wanti makiinaan ammoo erga motoriin ka'e dhaabbachuun hin jiru hamma daqiiqaan sun dhumatutti
siifis dhaabuu hin jiru. Rayyaan ammoo boo'uu jira. Kun akkuma harkaa jirtan daawwattoota keenya sagalee isaa irraa hin cufisadhaan dhageessanii. Kun ijoollee keenya akkanatti taphachiisu jira. Ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf duraan ijoollee amma ammatti gadi baasu hin yaadadhu. Amma immoo erga haati manaan liiftee na biraa deemte amma ammatti ijoollee tana sammuu isaanii eegee ijoolleen maaliif taphachuu jaalatti waa baay'ee hundarra taphachuu jaalatti. Amma yoo callisneetu mana teenye deemee haadha teenya bira nageessanii na cinqanii amma yoo akkana gabbaase osuma isaan haadha waa'ee haadhaan dubbanne sa'aatiin taphatanii quufanii yoo mana galchee sirbaata nyaachisee sa'aatiin hirriba isaanii gaa achuma rafan. Ijoollee jechuun waraqaa adiidha waamarra barreessan sanumaa achirra ta'a. Kana waan ta'eef amma dhaabbatee jira. Makiinaan akkasitti fiidu rayyaa waraansilee irraa yakkaatiin jira. Kanaafuu guddisni ijoollee baay'ee takka nama dhibaazii nama rakkisaazii garuu nama beekutti waan nama rakkisu hin qabu. Ammaan tana ayyaantuu fi Oromiyaa biratti nas deemu jira. Isaan irraa hin hiika. Daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo ijoolluma arabattiin kan nadhee warroota wal deenu jira. Kaameeraa nama raajeen itti kanne kaameerallee sirriitti baruutti jiranii. Ammaa miti. Amma rayyaa mucaa kaameeraa murutti kenne ijoollee gabbuusaa jira waraansillee irraa hiikaa jira. Maaliif wanni baay'ee takka utaala goone ijoollee as fidanii ijoollee keessan xaxxabachiisuun baay'ee takka bareedaadha. Bakka hundaa'u jira kun as qofa osoo hin taane Yaman keessaa immoo Yaman magaalaa sanaa keessaa immoo as duwwaa jira. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya kunoo amma farda yaabsiseetiin jira. Farda kanas hin jaalatu. Rayyaan illee farda yaabee jira. Yeroo fardi ka'uudhaaf keemmoo irraa hin buusa. Kunoo akkanatti Oromiyaanis ayyaantuunis qabatanii jajjabeeffatanii taa'u jiranii. Hayyaa jedhamti jiranii. Amma fardi ka'ee jira. Kun nama guddattuu hin tolu inni akkasiiti. Baay'ee namatti tola. Sammuu fi sammuu ijoollee eeguun dirqama. Amma nama keenya biratti waan haala salphaatti ilaalla malee amma fakkeenyaaf arabaa fi faranjii yoo ilaalle sammuu isaanii caalaa sammuu ijoolleeti kan isaan yaadanii bakka guddaa geessuu barbaadanii. Nuti immoo namni keenya caallisaniitu ijoolleen manuma keessattuu biyya kanatti ijoolleen akkuma nama manidhaa keessa jiruuti. Baay'ee takka ijoolleen ni dabbara qilleensa aduuyyuu gabbaasanii fudhachiisa namni keenya. Maaliif jireenyi waan sitti hin toleenii fi silaa jireenyi sitti tolee jiraate tokko firratti ijoollee ta'e boqonnaa fudhachiiftaa mataa kee boqonnaa fudhachiiftaa sun hunduu akka jireenya keetii keessatti si amara. Anillee nammoo natti toleeti miti kan bakka kana fidu yoo mana teenye ummaa teenya fidi jedhanii na cinqanii waan isaan ummaa teenya fidii jedhanii na cinqaniifin iddoo akkasii kanatti gabbaasee dadhabsiisee amma yoo nasirraa fuudhee manatti galee hundi isaaniitu ni rafu. Gaafa achirraa kan ammoo hirbaata dafee hojjedhee hirbaata kanneefi achumaan hirriibatti deebisa. Kanaafiin waan akkanaa kana illeen godhuu barbaade. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya nutillee baay'ee takka isin jaalannaa haadha manaatillee koomentii jalatti babarreessaa fi ijoollee tanatti galii jedhaati barreessaa du'aa inni irraa itti godhaadha. Horaa bulaa daawwattoota hordoftoota keenya assalamu alaikum.